wali qabaataniif friendii taataniif waan addaa wanni vaaliyuu qabu hin jiru. Amma fakkeenya kanarratti wanni si godhuu barbaadu ijoollee dhiyoo kana galamsoo irratti hojjechuu turte jirtu takka. Ijoolleen suni wal qabatanii waan hedduu dhiibbaa amma uumamte kana warri uume hojiin hojjetamu jirtu haa mul'attu malee warri fi waan kana walitti qindeessee walitti uume dargaggoota sanii warri ittiin galateeffamuu qabus warri waa hunda akkaataa itti wanni san taa'ame irratti galateeffamuu qabu waan isaan jeetiin amanaa. Wanni hundi ni jijjiiramti garuu hawaasaa fi biitiif hin jijjiiramtu sanirra dhaabbattee wanii fi kallattii adda addaatiin waa hojjette boruu waan ittiin gammaduu dandeessu hojjechuu dandeessaa jechuudha. Hiriyummaa miidiyaa bifanii fi nu fayyadu yoo itti fayyadamne hiriyummaa gaarii, hiriyummaa jaalalaa, hiriyummaa bira kuttee obbolummaa akka taatuun amanaan. Hedduu gaariidha. Waan miidiyaa hawaasaa irratti namni fayyadamu waan hafaatii misilaawu yoo immoo waan faayidaa qabutti fayyadaman faayidaan numa dhufti.